Akkam jirtan dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kun Fayyaa TV yeroo hunda waa'ee teekinooloojii babbareedaa isin biraan gahaa har'a waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadee dhiyaatee jira. Namoonni keenya yeroo hedduu waan hedduutti rakkatanii jira. Innis maaliif jennee laaptooppii ni qabanii maal akka ta'e soofteera fayyadamuu barbaadanii jira. Soofteera sana fayyadamuudhaaf yeroo hedduu bu'aa bahii hedduu ilaalan. Soofteera sana bakka irraa fidan namarratti yookaan immoo nama bira deemanii yookaan mana moobaayilii yookaan mana kompiitaraa manaa deemanii fe'achuudhaan nama bu'aa bahii hedduu malee keessa hedduu jaalatan jechuudha. Isaan instaal godhatan jechuudha. Soofteerota san haala salphaan akkaataatti argatan saayitii meeqaan isin qopheessee godhan soofteerii laaptooppiidhaaf yookaan immoo kompiitara biiroo adda addaa ta'uu danda'a. Kan isin qopheessee meeqaa jira? Saayitii 10 jira jechuudha. Saayitii 10 keessaa isiniin agarsiisaa jechuudha. Tokkoffaa irratti ammoo gara piroosesiitti deemnu. Garuu gara piroosesiitti deemuun keenya dura chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, kooment godhuu hin irraanfatinaa. Sheerillee waliif dabarsaa. Jabeessaa chaanaalii kana. Chaanaalii kun chaanaalii keessanii gara piroosesiitti seennu tokkoffaa irratti maal goona? Biroozarii baneetiin jira garuu biroozarii irra deemee biroozarii kan banee booda URL irra ni deema. URL irratti www.google.com jechuudhaan san booda intar giseen booda Google naa dhufa jechuudha. Tokkoffaa irratti saayitiin tokkoffaan faayil horse jedhama. Faayil horsiin isa kana kilik goone ni banna jechuudha. Gisee bannu soofteera asirratti agartan sarchii batanii asirra jira. Asirra kilik godhuudhaan waan barbaaddan soofteera barbaaddan buufachuu ni dandeessan jechuudha. Haala salphaadhaan jechuudha. Gara mana moobaayilii deemuun isin barbaachisu. Inni lammaffaan ammoo faayil hippoo kan jedhamu jiru. Faayil hippootti gisee deemtan gara faayil hippootis akkasumas soofteera adda addaa achirraa gama kanarraa kan dhabdan gama kanarraa yookaan ammoo saayitii kanarraa ni argattu jechuudha. Saayitii kanarra dhuftanii faayil hippoo jettanii yoo sarchi gootan ni argatta jechuudha. Asirratti soofteeronni hedduun ni jiru jechuudha. Faayil hippoo sadaffaa irratti ammoo sooft piidaa kan jedhamu jira jechuudha. Soofti piidaa irratti deemnee kilikoo yeroo goonu soofteerii barbaadan ni jiru. Soofteerii barbaadan hundi asirra jiru. Soofteerii barbaadan buusnee bifa kanaan wanti isaanii kana fakkaata. Weebsaayitiin isaanii yookaan ammoo peejiin isaanii kana fakkaata. Inni itti aanu immoo afuraffaan Moojor Giriik kan jedhamu jira jechuudha. Moojor Giriiks kan jedhamu jira jechuudha. Isa kanarrattis inni kunis saayitii soofteerii kompiitaraaf irraa buufannudha. Inni kun amma asirratti all-in-one TX jira. Android, antivirus and malware, appearance, backup, browsers, CD and Blu-ray, cover drivers, drives, SSD, HD, USB, games, graphics and photos, internet tools, Linux, DX jira, Windows jira, networking jira, wanti hin jirre hin jirtu jechuudha. Wanti barbaadan asirratti argachuu dandeessanii jechuudha. Giriidoksiin kana fakkaata jechuudha. Inni kaan ammoo faayil Puma kan jedhamu jira jechuudha. Faayil Puma irratti egaa sarchi goone booda inni kaan kun akkuma barbaadamutti Mozilla irraa eegallee Nvidia GeForce kan jedhamu jira. Inni kun giraafiksidha jechuun asirratti giraafiksonni adda addaatis ni jiranii wantoonni barbaadan hunda asirraa ni arganna jechuudha. Inni kaan ammoo source
kunis compare godhuu dandeessanii download godhuu dandeessanii develop open source irratti illee kan jiru soofteerota developmentiif isin barbaachisan asirraa argachuu ni dandeessanii warri development irratti hojjetan jechuudha. Warri development irratti hojjetan isa kana argachuu dandeessanii. Inni kaan ammoo download crew kan jedhamu jira jechuudha. Download crew kan jedhamu jira jechuudha. Inni kunis akkuma beekamutti saayitii asirraa soofteerii itti argannudha. Inni kaan immoo snap files kan jedhamu jira. Snap files kan jedhamu jira jechuudha. Yoo barbaadan snap files asirratti wantoonni isin barbaadan hundi bifa adda addaatiin as keessaa waan argachuu qabaannu soofteeronni nuti arguu barbaannu hundi ni jirani. Inni kaan ammoo metrics kan jedhamu jira. Inni macarrashaa jechuudha. Asirratti install or update multiple apps at once. Asirratti appilikeeshinoonni ni jiru, browseriin ni jiru, document reader wajjin adda addaa waan ammoo riidaroonni biraan ni jiru, development tools kan akka Python 3, PyCell kan jedhamu, Notepad++, development tool kan inni kaan ammoo utilities kan jedhamu, TeamViewers wanta fayyadamnuuf ni beekna, compressions, file sharing, online storage akka Dropbox kan jedhamu jira jechuudha. Inni kaan ammoo OneDrive and Sugar. Inni kaan ammoo imaging jira. Inni kaan runtime, media, messaging kan jedhaman kan akka Zoom, kan akka Discord, Skype kan jedhamu jira jechuudha. Browserii kan akka Chrome, Opera, Firefox, Edge wanti barbaadnu kun jirti asirratti ni argamna. Ijoo asirraa buufatanii akka fayyadamtanii barbaada. Akka dararramtanii hin barbaadu ilmaan Oromoo. Jabaadhaa namni keenya hundi fayyadamuu qaba. Ammallee fuulduras nama keenya fayyaduudhaaf yeroo hunda qophiidha. Waaniin haaraa isin biraan hin ga'a. Isin ammoo jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti galatoomaa nagaa tura.